balaa zallaqee tulluu kana abashaan faarsitu Oromoodha. Okay. Jenne fudhan baalchaa abbaan absoos Oromoodha. Jenne fudhan. So kanaafi argitee jarri kun jeneraalota namni 9 Oromoodha jenne. Namni 3 nama biraati. Kaani warra aga'uu fi warra aga'u jedhanii wallooti jarrinuu Oromoodhuma jechuun guutuunu. Amma Minilikoo. Minilik amma gaa seenaa Afrikaa keessatti itti deebinee ilaalla. Afrikaa keessatti argitee biyya addunyaa keessaa biyyi tokkoffaan Kooriyaadha. Lama Jaappaanii Jaappaan moo Kooriyaa. So kaan Itoophiyaan lammaffaan. Biyya argitee koloniin faranjiin bulchin ofii wal cabsiteetti garuu. Fudhatan. Amma lola Aduwaa mul'isuun dirqama Finfinneetti. Magaalaan Finfinnee kan Oromoo miti amma zuuraan Oromiyaadhumatu waliigala Oromiyaadha malee magaalaan Finfinnee kan Afrikaatti fudhatame. So kan Itoophiyaatti fudhatame magaalaa guddittiidha. Amma achitti suuraa eegaa Aduwaan faarfame eegaa Afrikaa keessaa biyyiin garboomin Itoophiyaa ta'e suuraa namoota 9 fudhachuun dirqama. Fudhatan. So ka Minilik wayii dhiisuun taati. Kan lolchiisaa ture immoo dhageessee baqatellee cheerchii agaluu namni argitee walitti waame isuma. Kanaaf fudhatame. Isaaf zawudituu fudhataman. Kun dhugaadha. Mormitaa hin morminu lakki fudhanne. Kabiraa'oo maaltu jira? Magaalaa Finfinnee keessatti hawultiin wannaan sun dhaabbate muuziyeemiin. Amma booda maaltu hafee tokkoffaa seerri ni kaa'amaa gara fuulduraatti gidduu kana numa ta'a. Taana laalaa namni Minilikiin abaaru seeraaf dhiyaata. Maaliif? Jagnaa Aduwaa akkamitti arrabsita? Kana fudhadhaa. Kamtu ta'an ammas tokko kana fudhadhaa. Tasa yoo faaruusaa taate malee sirbaanis arrabsuun akka Qamar Yusuf sana arrabsuun tasuma hin ta'u. Tasuma hin eeyyamamu. Fudhatame miti. Kabiraati. Kan ammallee itti aanu. Seeraan kaa'uudha hin fudhatamaa. Kabira maaltu taanaa biyyattii Itoophiyaa keessatti dhageesse gooti 2 jiru tokko malee. Goota Oromoo kan jedhee kafaarfamu hin jiru. Seeraan ni dhowwama. Goota Itoophiyaa malee. Sunis ittaana. Kabiraa hawultiin argitee calii calanqootii fi argitee arma muraa aannolee irra dhaabbate hin diigama. Tokko waan tokko asiif achi butaan qabu. Warri akkamitti jettanii kaleessa isintu harka rukutaa oole miti. Sham. Akkasii inuma fudhadhaa waan dhufaa jiru. Hawultiin hin diigama. Kabiraa ammas qubee akkuma dhiyoo kana isinitti dubbataa ture waan qubeedhaaf taa'u isinitti himaa ture nama fedhe haa ta'u abbaa fedhe haa ta'u hayyuu fedhe haa ta'u beekaa hayyuu fedhe keessaanis haa ta'u ol biqilaniiru. Biqilcheedha Abiyyi waan inni hojjetaa jiru hin beektanis. So biqilchee qubeen kaa'ameera.
qubeerratti walla beera namni ammayyuu gargar hin cinne warri kutaa jira rabshaan uumame anu arrafame anamma isaa boodanaa isaa waraana bilisummaa oromoo irratti duulina irratti baname isaa ibsa kophaadhumattan kenna kana booda ejjennoo kiyyas nan beeksisa amma isa kanani xumura amma maaltu taaga amma qubee kana oromoon qubee irratti walla beera qubeen akka hirrina qabuu waraabbiidhaan dhageessisaniiru eenyu doktorooti profeeserooti dhageesse profeeser ergasaa moo kennasaa ergaramaa profeeser maarree osoo karaatee asan hundi isaaniiyyuu dhageesse waraabbiidhaan ragaadhaan dhiyaataniiru ragaadha jechuu kan argitee mootummaan Itoophiyaa dhiyeeffatu jara kana jechuu dhiyeessan qormaata irratti dhiyaate hirrina qubeen afaan oromoo akka qabu beekameedha jechuu addunyaa irratti haasa'ame waraabame lafa ta'aa jira so sanaaf qubeen itti aanee biyyattii Itoophiyaa kana gaa kan faarsaa jirru maqaa Minilikiin kan faarsaa jirru qubee addaa qabdi ammas qubee addaa addunyaa keessatti namooti qubee addaa qaban xiqqaadha jara keessatti warra lakkoofsaan jiruudha qubee addaa qabani eenyinuu qubee akkasii hin qabu soo kanaaf qubeen afaan oromoo qubee amaariffaa afaan oromootiin barreeffama dhageesse seera keessaa ni baasu dhageesse warruma harka rukutu baasa bar maal wanni biraa maal warruma paarlamaa irra taa'ee harka rukututu baasa wanni biraan jiru harki lama rukutamu soo baay'ee jedha hin ba'a haya amma wanni argitee mootummaan Itoophiyaa qabanii taa'aa jiraniif naannoo qimaanti naannoo argitee amaaraa naannoo dabuubii naannoo oromiyaa wallabbiin argitee lafaatu jira kutaadhaan bulchuutu jira amma araarsuun wallaalle kutaan kee achi deebii jechuun wallaalle mootummaan qabee jira qimaa warra Tigireessi kana maarri wallole qabee jira akka namni kutaa irratti wallolaa jiru argitee kan wallootis kan argitee agawus kan argitee naannoo baalee jirus ka kilila mistiis ka boorana keessa jirus lafa booranaayyuu ka citees hundi isaa qabamee jira so namni hundinuu kililiidhaan buluu barbaada kililiin immoo argitee akka kanaan qoodamee nama kudhaniin kililii ta'uun immoo hin danda'amu akka nama hin baafne argitan miti kililii ta'uun nama hin baasu miti argine moo argine maaltu ta'a kililiin kun ni diigama dhageesse fedhiinnii fi hawwiin amaaraa bakka ni ga'a maalin federaala diiganii bifa duriitiin yoo bulame malee nagaan argatu biyyattiin jedhame moo jedhame jedhamaa jira gaa soo maaliif amma wanni argitee kana hunda hiikuu didaniif koreen itti ijaarameera jedhanii qabanii ta'aniifi wannaan hin diigama jimma wanni jedhu hin jiru jimma wanni jedhu hin jiru dhaggeeffadha maaliif jimma takkaayyuu hin beekamne gaa kiblaa gariidhaan hin beekamne kafaa kiblaa gariidhaan waamama jimma ka jedhu hin jiru jimma የሚባል ህዝብም የለም ጎሳም የለም አገሰ ክፍላ ገሪዳን ከፋይ ጎሳ አርግቴ ጎሳ ከፋ ጎሳ ጥቃዳ ገሩዋተው ከፋይ መጋላ ጉድቲን ሞ ጅማ አስቲም ላል ከመቃን ዳመ ጅማን እኒ ዱሪ አከስ ኢሉባቦር ክፍላ ሀገር በቃ ኢሉባቦር ክፍላ ሀገር ወለጋ ክፍላ ሀገር
wallaggaa gam tokkommoo argitee gama tokkommoo akka jiruun ጎጃም ክፍለ ሀገር አማራስ ገብሱዳፍ ቅማንት የሚባል የለም አጋው የሚባል የለም አማራ ዳይቹ በቃ ጎጃም ክፍለ ሀገር ጎንደር ክፍለ ሀገር ሀገኑ ካን ትግራይ ክፍለ ሀገር ሀገኑ ትግራይ ከሳ ፈልማንስ ጅራ ወና ሜሻ መነጃራ ጅረኒ ነመጄ ቃዲፈማ ሶ ከናፊ አገሰ ክፍለ ሀገሪን biyyattii irratti ክፍለ ሀገሪቱ gadi dhaabbata kana jala muraati beeka ክፍለ ሀገሪን ትዴቢያ biyyattiin adeemsa abiyyiin isiniima adeemsi abiyyi adeemsisaa kana kabraa maaltu hafe wanni hafe maa inni Itoophiyaan maqaa Itoophiyaatiin waamamti wanni biraa hin jiru ammoo wanni jiru immoo tokko wanna amaarri arga hawwite gochaan amaarri barbaadan ni argama hundinuu fudhatameera waan tokko immoo isinitti garuu olaantummaadhaan namni bulchu immoo ilaa zalaalam Itoophiyaan namni bulchu Oromoodha. Dubbiin akkatti deemtu argitanii Oromootu bulchaa garuu Amaarrinis hin jira bulchiinsa keessaa damee dantaalaa ta'uu danda'a, gorsituu ta'uu danda'a, maarree ta'uu danda'a, ukeer sun rimiddiidha. Rimiddiin akkasii ministeerota filee ministeerota ka buusuu danda'u immoo xaqilaay ministeerii qofa. Xaqilaay ministeerii immoo ka ta'uu danda'u ka nama harka wayyaba qabu qofa. Dhageesse? Abba seerummaan Itoophiyaa sun immoo hadiigamu jechuudhaaf akka adda bilisummaa Oromoo itti qabsaa'u sun hin taatu seera hin diigan. So yoo seera haaromsuu ta'e isuma kanatu haaromsa mootummaa kanatu haaromsa seera haaromsaa jirra jedha baajatti bahee siichi waggaa 4 waggaa 5 booda dhageesse baajatti bahee yeroo filmaati dhiyaatu koree ramadaa sana booda filmaata jedha filmaata booda gaggeeffama jedha akkasumaan lafarra si harkisa jechuudha. Dhageesse kanaafi walumaa gala mootummaan Itoophiyaa sagantaan Abiyyi itti deemuun akkana. Deebi'ee mootummaan Itoophiyaa ammas Abiyyi waanuma tokkorraa dantaa tokko hin qabu. Sheekota hunda qaba harkaa. Qeessota hunda harkaa qaba. Qeessis walitti kaasee diigeera. Gulantaa qeessotii argitee bulchiinsa mootummaa keessa seenan diigeera. Oromoo kakaasee ka'eeti Oromoo irratti immoo deebisee jara sidhee isa kaan immoo kana bashaa immoo ari'e. Bakka fixeera. Nama mootummaan kun qajeelfama itti kenne qofatu sheeka ta'ee dhaqee salaachisaa qeesii ta'ee lallaba. Umate xumurame. So amma dheeggadduma guyyaa argitee Finfinneetti Minilikaasee raayyaa abbaa maccaa wannaa jira fakkeenyaaf. Nama duuniyaa irratti dhugaa rabbii anillee nama tassayyuu eega gaafa egaa na booda na biratti waadaa seene eega sana argitee takkaa Oromoo bira dhaabbachuu malee takkaa yaada mootummaa Itoophiyaa fudhatee hin beeku. Takka utuma mormuu, utuma biyyatti galu, utuma baqatu, utuma biyyatti deebi'u araaraan yeroo sadii deebi. Suudiirraa yeroo tokko argitee baqatee bahee gurbaasa Muktaar Kadirtuu dhaqee deebise. Amma dhiyootti immoo yeroo tokko immoo argitee Gubayyoodhaa fi argitee Abiyyi faatu lammaa wajjin deebise. So kanaafi waan jedhe Abiyyi jedhe ji'a 7 moo 7 ji'a meeqa yaa 7 dura immoo maal jedhe Abiyyi na waamee jedhe
dhageesse haga mataa keetiitti yaadda ol fageessinaan jedhee jedhe gixxim dhageesse amma isa qofatu argitee yoo Oromoo gargaarsa illee ta'e Oromoon biyya alaa namni amantee sheeka jettee horiitti kennitu namni imaanaa isa baay'ee nama argitee gosarraan hin hafne nama argitee daakuu mataatti baatee deemuu sheeka akkasii dhageesse raayyaa qofa arge Oromoon baay'ee jaallata so amma kanaaf jibba jechuu kooti miti dhugaa kabajaa qabaa fi inni illeen argitee yaada sana fudhateera natti fakkaata yaada sana fudhateera fakkaata garuu guutuutti gaa sheekota immoo duraanuu argitee gaafa argitee beeta mangistiitti waamee isaan buusaa nyaachisati amansiise hundayyuu so karoorri abiyyi kana wanni biraa gara filmaata gara maaliitiin iyyaallaa isa jedhu dura yoo Oromoon tokko taateedha Oromoon akkasiin tokkoomtu wanni alaa kun amma cufeera inni waraanni bilisummaa Oromoo yoo ofumaa fi tattaafatee banate malee karaan tokko gixximii cufameera laa dhageesse gixximii cufeera haga kaleessa argitee sossobee araara jedhaa ture amma abdiirraa kutatee cufee jiraan gixxim akkitti cufe amma booda jedhe kan Amaaraas ta'e kan Oromoos namni qidima huneeta qawwee lafa kaa'ee dhufe qofa wajjin haasofnaa jedhe wassalaam alaikum yoo nan lola jette lole itti fufii jedhe waraana dhaabeen jira itti fufii jedhe ani immoo hojiirran jiraa jedhe alaas nama dubbisuudhaafuu yeroo hin qabu jedheera cufeera laal dhageesse si tuffate fixe jaarmiyoota Oromoo immoo gatiin qabdanii jedhe duraan walitti qabe soo jaarmiyooti jiran utuu ammas mana hidhaati baasanii sii jirtus walitti qabanii waliin haasaa jirani ammallee gama dhaabbatti akkuma ibsa dheengaddaati inni tokko bisaan boordariin argamuu irratti gaariidhaa jedha gareen tokko kan Oromoo jarri ibsa bareedaa baasan iyyuu kaan immoo adda bilisummaa Oromooti ka jedhu immoo ay bisaan kun Oromoo fichisiisuudhaa fi galaana Soomaaliyaatti fudhatee jedha dhageesse jarri nu argitee akkas argitee waan hin taane hunda gadi naqu so kun amma booda carraan waraana bilisummaa Oromoo yoo jiraate qawwee qofaan dhageesse xiqqoo waraana qofarratti hojjechuu waraanuma Itoophiyaa qofarratti inni argitee ollaa keessaa shurubbaa dhaatanii naannaan yoo hafe waan tokko jijjiiruu danda'a garuu mootummaa Itoophiyaa nin kaasa yoo jedhe wallaahi rabbiin galgala kana naa kaasu isa sana hin yaadina tasuma hin yaadina tas lamin xiiqno አይነሳ dhageesse kun immoo dhageesse waan silaa Oromoon jaallatu utuu hojjetanii ni bada ofumaan binni jedhee bada akkuma Tigireetti utuu namni hin argin waan silaa inni gaafatee nama kakaasu sana isa sana hundayyuu yoo deebisaa argate ummanni isa sana immoo hin argatu abadan mootummaa Itoophiyaa biraan argatu dhageesse bakkitti ciniinee wal qabe kana in argatu san akkitti jarri deemaa jiran isa durii argateyyuu irraa deebisa quba laagaa kaan irraa deebisiisaa jiran kan immoo deebisiisu isa isin bakka bu'aa jettanii ergattan yookaan nama isinii ramadame haadheen gaddaa kan danna sun argite harka rukutaa Minilik taasise Miniliktu du'aa ka'ee haasa'e dhageesse isaaf dhuguma bar isaaf dhuguma so ikiraa dubbisan jedhanii ofumaa waraabanii ofumaa waan haasaame malee wannummaan argitee akkasitti Minilik afaan nagaadhaan hin dubbatu tasumayyuu dhageesse waanuma jirre garuu wannichi jira yaadichi jira bar
yaadicha kan bineensaa haasofsiisan fiilmii irratti kan ittiin hojjetan jira. Sooftiweeriin sun jira. Sun beekamaadha. Kanaan alaa ekeraan hin dubbate soma Oromoon jedhu durillee ekeraan ni dubbataa walga'iin ekeraan buufatu jedha Oromoonu. So kanaan alaa dhageessee Minilikiin ta'u namumatu isa ta'ee hojjeta malee. Namumatu isa ta'ee hojjeta. Namuma waraaba malee wanni akkasii hin jiru. So ammaaf ammoo Itoophiyaan fudhatamteetti jala muraatii dhageesse jala muraa. Deebi'ee isa amma hawultii kana jedhu wannaa kana kaasuu jedhu abadan durii ni danda'ama ture. Akka dhufeen dhageesse hawultiitti funyoo hidhanii lafarraa harkisani koloneeffattoota kanaan dura harkisaatuma turani. Amma immoo bifa biraatiin galchan mataa namaatti. Qaalichi mataa namaatti naqaa jira malee yaada lafarratti hojjetamu miti. Yeroo quba kaa'ee dhiisa. Quba kaa'ee dhiisa. Dhageesse kanaaf hawultii kanas itti bu'ee dhiisa. Beekaate hojjetaa ture. So amma ifa baasee xaaxesseera. Waan Oromootti gadi deemus argineerra. Kanarra maal jettusi? Soba moo dhugaadha kun? Ilaamee jara keenya. Wanni kun hin ta'u yoo sin jettan yoo mootummaan Itoophiyaa akka Amaarri kanaan dura falmaa ture kifilaa gariittaa deebi'u wanni amma argitee kifilaa kutaa wal bulchuu kun kililiidhaan wal bulchuu kun Oromoo nama hunda walitti naqaa jiraa jedhanii durii dubbataa turani amma ragaa ba'aniiru jechuudha. Waraana adda addaan ijaarrachuu isa waraana adda addaan ijaarrachuu kanaan dura isinitti maal ture? Yaa Rabbi waraabamee jira bara yoo irra repiitii ol nu deebiseettan isinitti argisiisa. Ilaal akkaataa inni hojjetaa ture waan ifa galaadha. Waan inni hojjechuuf taa'u immoo dura bu'een isinitti maa ture? Oromoo kana argite dura bu'aniiti waa hojjetu. Dura bu'anii itti facaaftee sana booda karaa biraatiin dhuftee irratti